Muummichi ministeeraa Itoophiyaa tajaajila immigireeshinii fi lammummaa daawwataniin dhaabbatichi waggoota darban keessatti qaawwa tajaajila kanaan dura adda baafamee ture furuuf hojiilee jijjiiramaa adda addaa raawwachaa jiraachuu ibsan. Muummichi ministeeraa daawwannaa kanaan akka ibsanitti yeroo ammaa dhaabbatichi tajaajiloota isaa teeknooloojii ammayyaatiin deeggaramuun gara sirna dijitaalaatti jijjiiraa jira. Keessumaa tajaajiloota akka paaspoortii, viizaa, waraqaa eenyummaa biyyaalessaa, sanada imalaa fi tajaajila lammiilee biyya alaa haala si'ataa ta'een kennaa jiraachuu himan. Dabalataanis tajaajilli to'annoo daangaa qilleensaa fi lafaa teeknooloojiin deeggaramee hojjetamaa jiraachuu kan eeran yoo ta'u, sirna tajaajila isaa daran ammayyeessuun iddoo lammiileen itti gammadanii fi fayyadamtoonni itti quufan taasisuuf hojjetamaa jiraachuu daawwannaa isaanii kanaan mirkaneessuu ibsan. Itti aanaan humna faannoo Amaaraa Koloneel Faantaa'uun Muhabbaa gara marii nagaatti dhufuun ibsame. Marii araaraa mootummaa naannoo Amaaraa fi dhaabbata humna faannoo uummata Amaaraa jidduutti torbaan tokko oliif taasifame hordofee itti aanaan ajajaa dhaabbata humna faannoo uummata Amaaraa Koloneel Faantaa'uun Muhabbaa gara marii nagaatti dhufuu bulchiinsi naannoo Amaaraa beeksise. Akka ibsi naannoo Amaaraa beeksisetti Koloneel Faantaa'u ajaja dhaabbatichaa kan Koonyaa Walloo yoo ta'u kan gara marii nagaatti dhufee jaarsummaa gamtaa Afrikaa fi gamtaa biyyoottan Afrikaa bahaatiin geggeeffameeni. Aangawoonni kunneenis murtee Koloneel Faantaa'u kana kan naannicha tasgabbeessu jechuun dhaadheessanii jiru. Itoophiyaa waggoota kurnan dhufan keessatti anniisaa niikuleeraa irraa humna ibsaa maddisiisuuf karoorfattee hojjechaa kan jirtu yoo ta'u, kunis nageenya anniisaa fi misooma itti fufinsa qabuuf oola. Komishiniin Enerjii Niikuleeraa akka ibsetti piroojeektichi istaandaardii idil-addunyaa eeguun kan ijaaramu yoo ta'u, damee fayyaa industirii fi qonna guddisuuf kan gargaaru jedhamee jira. Piroojeektii kanaaf hubannoon hawaasaa fi tumsi dhaabbilee barbaachisaa ta'us ibsan. Konferansii seenessa waloo hariiroo obbolummaa cimsuu irratti taasifameen hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa mootummaan seenessa waloo sabdaneessa jabeessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsan. Seenessi waloo kun rakkoolee dabran furuun walitti dhufeenya uummataa cimsuu fi karaa ida'amu biyya jabduu ijaaruuf murteessaa ta'uu kaasan. Hayyoonnis yaada dhaloota ijaaruu maddisiisuun ga'ee isaanii akka bahatan dhaaman. Naannoo Somaaleetti piroojeektiin jallisii godee dhiyaatti lafa hektaara 150 keessaa 35 irratti sassaabbiin ruuzii eegalamee jira. Kunis bishaan laga Shabeellee fayyadamuun wabii nyaataa mirkaneessuu, gabaa tasgabbeessuu fi hirkattummaa gargaarsaa hir'isuuf kan kaayyeeffatedha. Oduu xumuraatiin Itoophiyaan shaampiyoonaa qaxxaamura biyyoota addunyaa 2026 Ameerikaatti geggeeffame irratti meedaaliyaa 7 argachuun Keeniyaatti aantee sadarkaa lammaffaa yoo qabattu, rakkoo viizaatiin atileetota 28 keessaa 14 qofa hirmaachiftee jirti. Federeeshiniin atileetiksii biyyattis rakkoo kana furuuf fuulduratti xiyyeeffannoon akka hojjetu beeksisee jira. ከቪዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ ችግሮች የገጠሙ አብዛኞቹ ጠንካራ አትሌቶች የቀሩብን ያን ተፈጥሯል። ከዛ ባለፈ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ ዘመተን ጥሩ ተወዳዳሪ ሆነን ጥሩ ውጤት አስመዝግበናል ማለት ነው። ታስተላልፈው መልእክት ካለ ኢትዮጵያ ሕዝብ? የማስተላልፈው መልእክት እንግዲህ ይሄ ውጤት እኛ በሙሉ ቲም አልተሳተፍንም። በሙሉ ቲም ሳንሳተፍ ነው ይሄን ትልቅ ውጤት ያስመዘገብነውና እንግዲህ ወደፊት በደንብ ሰርተን የተሻለ ነገሮችን እዚህ ላይ የገጠሙ ችግሮችን ፈተን ጥሩ ውጤት እንደምናመጣ ለአሁኑም አሁን እዚህ ውድድር ላይም ያው ላደረጉልን ድጋፍ ምስጋናችን በጣም ትልቅ ነው። አጠቃላይ አትሌቶችም አሰልጣኞችም ሁሉ የቀነኒሳ ሆቴል ሁሉም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላደረጉልን ድጋፍ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።